Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jaalattoota siikooteek hundi keessan baga nagaan dhuftan ariiboo isiniin jenne jirra. Akkuma mata duree irraa hubatuuf yaaltanitti guyyaa har'aa akkamitti akka saffisa silkii keenyaa dabaluu dandeenyu kan wajjin ilaallu ta'a. Qalbiidhaan nu faana bu'aa. Duraan dursitanii jalqabuma irratti gara settingii silkii keessanii ni seentanii eegasii ammoo baatirii and device care kan jedhutu jira. Isarra cuqaasuudhaan wanta akka neetworkii gara mirgaa gara olii irratti argamtu tanarratti yoo cuqaastan appiiwwan gara duubaatii osoo nu hin banin ofii isaaniitii baakgiraawundii fayyadaman nuuf garsiisaa jechuudha. Appiiwwan kunniin murtee osoo isaan hin fayyadamin ofii isaanii baakgiraawundii fayyadamanii kunniin ammoo performaansii silkii keenyaa yookiin saffisa silkii keenyaa hir'isuu jechuudha. Gara duubaa deebi'uudhaan tuqaa sadiin gara olii irratti yoo xuxxanii jettan storage booster kan jedhu jira. Isarra cuqaastanii bifa kanaatiin fida. Free app kan jettu san irratti yoo cuqaastan clean godhee wantoota akka achii fa'aa wantoota garaagaraa achii hin balleessanii kan faayidaa tokko malee akkanumaan iddoo qabatan jechuudha. Maaliif akka fayyadu inni kun ammootu isiniif hima. Inni biraa ammoo gara gadii yoo deebitan storage kan jedhu jira. Isarratti cuqaastanii yoo jettan bifa kanaan isiniif fida. Inni kun ammoo faayiliidhaan silkii keessanii kan dabalii bootaa qabatan si'a lama kan qabatan sin garsiisa. Isa gama biraatiin ammoo faayiliidhaan wantoota silkii keessan irratti iddoo qabatan footoo ta'ee viidiyoo ta'ee bifa garaagaraatiin kan jiran kanneen adda baasee isinii mul'isa jechuudha. Saayizii isaanii wajjin kun ammoo duplicate file kan jedhu san clear gochuudhaan haala salphaan storage silkii keessanii xiqqeessuu dandeettanii. Gama biraatiin gara olii deebitanii advanced kan jedhu irra seentan footoon yookiin viidiyoon hagam akka qabate muuziqiin geemiin adda addaa faayiliin keessan akkam akka qabate kan sin garsiisu. Asirratti fakkeenyaaf silkiin kiyya kanoo faayiliin tokko GB qabatee jira. Footoo viidiyoon ammoo GB 5 qabatee jiraayyuu wantoota GB guddaa qabatan bifa kanaan laaltaniitiin balleessitanii hir'isuu ni dandeessan jechuudha. Stoorejii keessan haala gadi bu'aa ta'een silkii keessan irratti fayyadamuun silkiin keessan akka saffisaan ispiidii guddaadhaan waa hunda isinii hojjetuuf sin gargaara. Fakkeenyaaf mana waayifaa deemtanii hiriyyaan keessan isin biratti haala ajaa'ibaatiin konnekshinii yoo fayyadamu silkiin keessan isin diduu danda'a. Kun ammoo saffisa silkii keessanii gadi bu'aa ta'uu isin argisiisa. Kana hir'isuudhaaf bifa kanaan clean gochuu qabdanii jechuudha. Gaafa storage silkii keessanii xiqqaa ta'e saffisni silkii keessanii sirriitti dabala. Inni biraa ammoo optimization kan jedhu jira. Gara boodaa deebitanii optimization san yoo xuxxaniitiin optimize gootanii wantoota appilikeeshinii sirriitti extremely appii extremely jechuun sirriitti backgroundii fayyadaman sanniin kan akka dhaabatu taasisaa sleep godha jechuudha. Isa sleep godhachuun akka isaan hin fayyadamne hin raffisaan jechuudha. Gama biraatiin gama settingii keessaa deebitaniitiin developer optionii keessaan settingii sirreeffamuu qabutu jira. Isa sana ammoo silkiin keessan yoo hin qabaanne about phone seentanii build number irratti si'a 7 yoo cuqaastan isinii banamaa. Eegasii gara boodaa deebitanii developer optionii hin argattu jechuudha. Eegasii irra cuqaastanii gama keessaa seentanii scroll gara olii gochuudhaan hin barbaadduuni window animation kan jedhu barbaadanii jechuudha. Window animationiin kun faayidaan isaa yommuu isin silkii keessan gorogortan gara tokkotti yoo isin deddeebistan haala salphaan daddaffiidhaan yookiin ammoo suutaan akka jijjiiramu kan inni jedhudha. Iskeelii isaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni window kiyya off godhee ni jira. Takkatti marra cuqaaseen akka jijjiiramuu fi mee lama baay'isuu gooneetiin ilaallaanii iskeelii animationii silkii keenyaa. Akkuma argitan kana lama baay'isuu godhee ni jira. Amma yoo laaltan yoo cuqaasu suuta ol ba'aa jechuudha. Akkuma argitan kana isa amma kanarra deebi'eetiin off godhee ni isin agarsiisa. Hunda isaaniiyyuu off godhee ni jira. Amma yoo cuqaasu takkatti maan utaalee ba'aa jechuudha. Harkifataatiin oli hin ba'u. Kun ammoo saffisaan waan fayyadamuu barbaadan tokko daddaffiin akka xuxxuxxan isiniif fayyada jechuudha. Egaa akkas gootanii booda wanta tokko yoo cuqaastan xiqqomarra turtanii jennaaniin diiteelii isaatiin fida maal akka fayyadamuu barbaadan isinii fida jechuudha. Amma kana tokko matii cuqaaseera turaanii
akkanatti bifa kanaan dafee isiniif fidaa jechuudha. Takkatti xiqqoo cuqaasnaaniin irra turraaniin diiteelii isiniif fidaa takka cuqaastanii daftanii irraa kaaftan gara gama keessaatti seenaa jechuudha. Inni biroo kan iddoo duratti siitingii keessatti osoo isinitti hin himin daga'eetu jira. Isa bira deemeetiin amma isin garsiisaanii bakkuma duraa saniitti deebitanii seentanii jechuudha. Baatirii and device care kan jiru baatirii kan jiru irratti hin cuqaastanii. Asitti ammoo namoonni hedduu yeroo hedduu baatirii silkii isaanii qusatuuf jecha adaptive baatirii kan jiru kana hin ibsan jechuudha. Inni kun baatirii akkasin qusatu sin barbaachisaa, garuu silkiin keessan yommuu baatirii qusatu saffisa isaa gadi aanaa go'aa jechuudha. Saffisni isaa ni xiqqaata, maaliif paawarii baay'ee waan hin fayyadamneef paawarii xiqqoo fayyadamuudhaan silkii baatirii humna baatirii keessanii yeroo dheeraaf akka turu kan gargaarudha. Isa kana yommuu saffisaaf fayyadamuu barbaadan hin dhaamsitanii jechuudha. Yommuu bakka maabiraatiin hin jirre irraa fagootti deemtan ammoo ibsitanii yoo jettan rakkoon qabu, silkii dhagaan keessan akka isiniif turu waan sin gargaaruuf gisa ammoo naannoo maabiraatiitti deebitan yookiin ibsaan jirutti deebitan isa kana ammoo irraa dhaamsitanii jechuudha. Akka saffisaan silkiin keessan isinii hojjetuuf sin gargaara. Biraa immoo put I use the app to sleep kan jiru kana ibsuu qabdanii. Inni ammoo appilikeeshiniiwwan gara duubaatiin hojjetan akka hin hojjenne hin raffisaanii jechuudha. Gaafa isaan rafan appilikeeshinii isin bantan qofatu qajeelloon gama hojiitti seena waan ta'eef sun saffisaan waan isin barbaadan daddaffiidhaan kan isiniif hojjetu taha. Kan biraa ammoo siitingii keessa gara gadii seentaniitiin developer optionii irraan background process limit kan jiru kana off yoo gootan itti aansee gama kanneeniin wantoota backgroundii akka appilikeeshiniin hin fayyadamne dhorgan hunda isaa cuftaniitiin silkii keessan irra fayyadamuu dandeessanii. Kun haala gaariidhaan performaansii silkii keessanii isinii dabala. Bye bye.